Maqaan kiyya Abdallaa Bu'ii jedhama. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa aanaa Dodolaati. Akkuma argaa jirtan kana bo'oon kun uummanni keenya yeroo baay'ee rooba eegeetiin kan fayyadamu. Bonaa gannatti hojiin kun itti fufinsaan faayidaa fayyadamuu uummataa karaa mirkaneessuu danda'u. Jallisiin kun iddoo olaanaa qaba waan ta'eef uummanni keenya eeggachuma tokko malee yeroo bonaas fayyadameetiin bu'aa olaanaa irraa argachuu danda'a kan jedhamu yaadama. Kun akkuma beekamu mootummaan keenya hojii guddaa hojjechaa jira. Karoora imala badhaadhinaa qabatee uummanni keenya hojii kana irraa wal jalaa baratee iddoo hin geenyetti illee karaa baratameen karaa aadaatiin illee wal jalaa harkisee itti fayyadamuu karaa danda'utti kan jajjabeeffamu waan ta'uuf bu'aan asirraa argamu muuxannoo gaggaarii ta'eetiin gandoota baadiyyaa keenya hundattuu akka babal'atu taasisuu fi hojiin karoora 2017 keessatti illee qabamee hojjetamu iddoo guddaa qaba waan ta'eef bu'aa kanarraa argame qotee bulaan keenya akka muuxannoo gaggaariitti babal'isuudhaa fi wal jalaa hojii kana keessatti fayyadamaa akka ta'u taasisuudhaaf karoorri guddaan fuulduratti kan qabamee jiru ta'uu isaati. Pirojektoonni bara kana karoorfaman pirojektoota hedduudha. Pirojektoonni kunniin sadarkaa magaalaatittis sadarkaa baadiyyaatittis pirojektoota hedduudha. Kana keessaa akka aanaatitti pirojektoota 9 salganuu bara kana xumuramaniitiin eebbaa fi qophaa'anii jiru. Magaalota arfan keessattis pirojektoota hedduun qabna. Pirojektoota gara 10ti kana keessaa gara 9 xumuramanii jiru. Kanaaf bifa gaariidhaan hirmaannaa uummataatiinis sagantaa adda addaatiinis hojiiwwan gurguddoon hojjetamanii jiru. Waliigalatti hirmaannaa uummataatiinis kan karoorfamee hojjetamaa kan xumurames jira. Akka aanaatitti gara kaapitaala miiliyoona 47 oliin hojiiwwan gurguddoon akka hojjetametti tilmaamamee qabameera. Maqaan koo Amaanuu Ajjammadii jedhama. Hojii gaggeessaa magaalaa Heeraroo. Daandii kana keessa yeroo dheeraa uummanni komii dhiyeeffataa rakkoo bulchiinsa gaarii kan ta'eetiin jedhe bara kana mootuu rakkoo bulchiinsa gaarii akkamiin uummata kanaaf deebifne jennee itti kaane ta'uu isaati jechaadha. Uummata hojii wal taane hirmaannaa uummataa galii mana qopheessaa keessaan galii fakkeenyaaf kan mana qopheessaa keessa gara natti sedaane gara miiliyoona 2,500 yoo ta'u kun ammootu gara miiliyoona 6.5 waliigala miiliyoona 9 jecha daandiin akka Heerarooti bara kana baasiin as keessatti daandii keessa gara kiiloomeetira 12 ka hojjetame ta'uu isaati jechaadha. Hin xumuramne malee ammallee kan itti fufaaru dhuma jiru ta'e haga ammaatti miiliyoona 12 miiliyoona 9 finneetiin kiiloomeetira 12 irra geenneerra jechaadha sa'a kanatti. Kanaaf daandiin kana barana uummanni keenya gammachuudhaan kan qabne itti qabanii uummanni illee waan baay'ee socho'uu ni danda'a waan ta'eef karaa kana jechaadha. Kun ammoo sheedii as jiranii sheedii balbala lama hojii dhabaa kenna
hojii seensisuuf karaa kanaan kallattii kanaan balbala lama kan ijaarame naannoo qarshii 800,000 kan xumurame ta'uu isaati. Kunis xumurame amma eebbaaf kan qophaa'e. Inni kun ammootu piroojeektii isa sadaffaa kan qabnu baawuzaa daandii irraati. Guddicha kana naannoo miiliyoona 8 kan xumuramee fi kallattii kanaaf hojii bara kana karoorfannee itti kaane hawaasa keenya jiddu galeessifannee godhanne haala gaarii waliigaltee tokkoon afaan tokko hawaasni uummata heeraroo baay'ee misoomaaf dhiibuu kan qabu ta'uu isaati jecha.